Hospitaalli Galamsoom hospitaalota sadarkaa waliigalaa yookiin jeneraal hospitaala jedhamee yaamamu kanneen naannoo Oromiyaa qabdu keessaa isa tokko yoo ta'u, waggoota hedduu tajaajila yaala fayyaa garaagaraa aanaalee godina Harargee lixaa qofa osoo hin taane hawaasni fageenya irraa jechuunis godinoota akka Arsii Bahaa fi Baalee dhufuun hospitaala kanatti yaala fayyaa argachaa tureera. Kabajamtoota daawwattoota keenya waa malee kana hin kaafne nageenya keenya sin daganne akkam jirtu bakka irraan daawwachaa jirtan maratti nageenyi keenya kabajaa isin haa dhaqqabu jechaa kurfii addaa hojii seena qabeessa ashaaraa fayyaa dhaloonni dhalootaaf kaayee tokko irratti waan fuulleffannee isin biraan geenya haga xumura sagantaa keenyatti qaamaaf qalbiidhaan Galamsoo Global Media hordofaan afeerraa keenya yeroo maraati. Kabajamtoota daawwattoota keenya bakka adda addaa teessanii nu daawwachaa kan jirtan egaan hospitaalli magaalaa Galamsoo kun hospitaala umrii dheeraa qabuu fi hospitaala aanaalee yoo xiqqaate aanaalee godina Harargee lixaa keessa jiran 13 oliif tajaajila kennaa turee fi akkasumas hospitaala sadarkaa jeneraalaatti beekamtii qabudha. Isuma kana bu'uura godhattoota dhalattoonni magaalaa Galamsoo biyyoota alaa garaagaraa keessa jiraatan meeshaalee yaala fayyaatiif oolu maallaqa guddaadhaan doolaaratti sharafamuun deeggarsa taasisanii yeroo ammaa makiina guddaan nu duubatti argaa jirtan kun meeshaalee isaanii kan inni fidee seenaa jiru. Egaan akkuma argaa jirtan qaamoleen hawaasaa garaagaraa akkasumas dargaggoo akkasumas hawaasni qaamoleen adda addaa bakka kanatti argamanitti simannaa meeshaalee isaa kanarratti argamanii nutis hanga dhuma sagantaa kanatti meeshaan deeggarsaan dhalattoonni magaalaa kanaa biyyoota alaa garaagaraa keessa jiraatan taasisan kun maal faadha kan jedhu waliin turtii goonaan waliin daawwadha hanga dhuma sagantaa keenyatti. Dhiyeenya kana hospitaala waliigala Galamsoo meeshaalee ammayyaa yaala fayyaa garaagaraatiif oolu tilmaama qarshii miiliyoonotatti lakkaa'amu argachuun isaa mata duree miidiyaalee garaagaraa ta'uu bira darbee qalbii hawaasa naannichaa gammachuun guutamuun isaa dhagahame. Dhalattoonni magaalaa Galamsoo fi naannawa ishee biyyoota alaa garaagaraa keessatti argaman yeroo garaagaraatti tilmaamaan qarshiitti kan hin lakkaa'amne ofiif osoo hin jedhin lammii kiyyaaf dursan qaba jechuudhaan deeggarsa garaagaraa taasisaa turuun isaa ni yaadatama. Guyyoota muraasa dura immoo seenaa addaa hojjechuun meeshaalee yaala fayyaa garaagaraa qarshii miiliyoona 54 olitti tilmaamamu hospitaala Galamsootiif gumaachaniiru. Lammiin kiyya sababa meeshaa gahaa dhabuun miidhamuu hin qabu jechuun dhalattoonni magaalaa Galamsoo fi naannawa isheetaan yeroo ammaa biyyoota alaa garaagaraa keessatti argaman quuqama lammummaa fi namummaatiin meeshaalee gatii hagana gahu ashaaraa fayyaa dhalootaa kaa'uun mootummaadhaan ogeeyyii fayyaa gahaa akka ramaduuf waan gaafatan fakkaatu. Deeggarsi meeshaa kunis bakka keessummoonni garaagaraa biyyoota alaa fi keessaa qindeessitoonni akkasumatti illee hooggansa olaanoo mootummaa garaagaraa abbootii amantaa manguddoo biyyaa abbaa gadaa haadha siinqee fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa argamanitti bifa adda ta'een simatamuudhaan sagantaan galateeffannaa geggeeffameera. Nutis yookiin akka Galamsoo Global Mediaatti sagantaa kanarraa qooda fudhannee namoonni naannoo kanatti argaman yookiin ammoo hawaasni yaada isaan qabanii fi akkasumas dhaamsa namoota garaagaraa jala buunee waan hordofne qabna hanga xumura qophii keenyatti ammas nu faana ta'an afeerraa keenya. Odoon hin deemneen ballamasee. Kabajamoota keenya biyya cufarraa gammachuu teenya dhagayanii akkasuma laffa'anii karaa dheeraa qaxxaamuranii dhufan kana rabbiin gammachuu duniyaa akhiraa isaan haa gammachiisu. Hooggansaa fi ulamaa keenyaa fi hayyoota keenyaa fi beektota keenyaa fi doktorota keenya cufaa'u bakka irraa dhufanirraa sadarkaa isaanii ol fuudhee rabbi nu haa deebisu. Amiin yaa rabbi amiin. Amiin yaa rabbi amiin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سكنتان تنكما إيجلت اتفوفتي إجولة نبي على الرانويادت. كركو هواسا خينيا قبا قبط. تجاجل هواسا خينيا هنقنا قبا إرنا قبا جتة ميشالي غرقودا نتي ملقات تلقون دندي. مقاي سالي دبتون بينو نتي أما يو أغيين غرقودون نوهم تمالي. قويا إرقا قرو. ماكينة ميقاتو ألقوري ماكينة نستارا نقودة نبي ميشالي خانو بليان كينيا أصوغر تاني غمتشونوني خفتن أنا كنت بسم أبو ربي جزاي سامي أكفلوف نمر راك كفلو ربي قد جرا جولي سر ربي صدركا ولافون عمري شي ربي هاديرس دابا غرغار سا الدنيا ربي سانا تاس آمين يا ربي آمين بنا ربي الرهاقب دابا غرغار سا الدنيا ربي جولي سر ربي نوهاتاسس يا ربي نوتاسس warroolee miidiyaa fi kaameeraa fi gammachuu ummata kanaarraa hawaasa biraan geenya jedhee as jiru rabbi amiin keessa. Amiin yaa rabbi amiin. Tokkummaa gubbarraa hanga jalaa diriirte gammachuu dila kana qaba. Hin dagatinaa hayyootaa fi manguddoonni jabaadhaa jabeeffadhaa nageenya biyya.
بلما سين دفن سلالا دفقا خنو بلما قوتو رمال تجالا akka karaatti baru karaa turee irraa gara gura farra ol geenye hospitaalli magaalaa Galamsoo har'a waggaa 22 ol geenye bara kana sochiin gaggeeffame hariiroo mootummaa wajjin cimsinee gaggeessine deeggarsa kana dura hojii bal'aan hojjetamee waggaa 22 sireen operaasyoona irra dalagan abbaan lama qofti kan jirtudha jechuudha. Mootummaa naannoo federaalaatii fi mootummaa naannoo wajjin waliigallee meeshaa baay'ee kan daawwattoon ta'aa booda isaanitti argannee jira. Barri bara milkiitii bara badhaadhinaa ta'uu isaa kan nama mul'isu asumarra gaafa nu socho'u ijoollee keenya qindoominaan amantaan wal quunnamuudhaan ijoolleen Galamsoo qofti osoo hin taane ijoolleen naannoo Oromiyaa keessa jiru nama 117 ol gumaacha kan godhanii deeggarsa garaagaraa godhanii namni naannoo sanitti qindeessaa tures hundi isaanii magaalaa Galamsoo hangafee galatoomaa ulfaadhaa jechuun barbaada jechuudha. Kanatti taasise dhaamsamtiiti. Nama baay'ee asirraa ga'e nama baay'ee asii iji isaa gamana garagalee jira. Amma waan takka godhamee osoo hin taane dambalii magaalaa Galamsoo maqaa haaromsuudhaaf jalqabnee jira jechuudha. Hooggansa godinaa keenyaan gaafa koree kana walitti fidan namni hundi tarkaanfii jedhamee paartiin badhaadhinaa qabatee fidee jira. Har'a tarkaanfannee jirra. Isin yoo rumatii dhaabbatan tarkaanfii kana lama gochuudhaaf qophiirra jirra jechuudha. Maaliif magaalaan Galamsoo dhugaa dubbachuudhaaf abiduu ishii gaafa turan namoonni gurguddaan as keessaa beekuun isin madaalayi qorqorroon ishiidha haalli ishiidha maqaan ishii guutiin akka biraa kanaaf nu deeggartanii misooma waloodha yoo goonee magaalaa kana jijjiir dhimma kanarratti qaamni dhimmi kullaa hunda keenya ilaala waan ta'eef tumsamnaa godhannee naannolee seenaa baay'ee qabna magaalaa kana keessa awwaalcha gootota baay'ee qabna yoo carraa gootan kan awwaalcha goototattis aanaa wajjin kaanii waliin jalqabanii jira isatti daawwannaa jechuudha. Kanaaf awwaalchi jimmaa hundaa naannoo kanatti isa sanarratti wantoota tokko jalqabnee jirra hayyoota jira isaan kana wajjin sanas nu daawwattu. Kanaaf naannoo kanatti waamicha isinii dabarsaa magaalaa keenya waliin haa jijjiirru misooma keenya waliin haa jijjiirru jechuun barbaadaa jechuudha. Kanatti taasisuudhaan gaa keessummoonni naannoo garaagaraa irraa qaxxaamurtanii dhuftanis ulfaadhaan anaa dhufu lafa keessan irratti bakka dhuftanii guyyaa dhala keessan irraa gammaddan bakka keessan jechuun barbaada. kabajamtoota abbootii amantaa kabajamtoota hooggansa aanota fi magaalota ollaa magaalaa Galamsoo taatanii kabajamtoota abbootii amantaa abbootii gadaa dargaggoota baga guyyaa simannaa meeshaalee yaalaa dhalattoonni Oromoo keessattuu dhalattoonni magaalaa Galamsoo taatan deeggarsa hospitaala Galamsootiif meeshaalee yaalaa hawaasa keessaa baataniif taasisuudhaaf simannaan isinii godhame hundi baga asitti nu argamtan aanaa dhufu isin jechuun barbaada. Akkuma beekamu mootummaan tarsiimoo baasee tajaajila fayyaa dhaqqabamaa taasisuudhaaf dhaabbilee fayyaa iddoo garaagaraatti ijaaree tajaajila hawaasaaf akka kennan taasisuudhaaf sochiin barootaniif taasifamaa ture. Kajiru ta'uu isaanii hubataman. Kanaanis meeshaalee yaalaa hanga humna isaatitti guutuudhaaf hojiin hojjetamaa ture tajaajilli hawaasaaf kennamaa ture jira. Haa ta'u malee dhaabbilee fayyaa ballachuudhaa kan ka'e meeshaalee hunda waliin gahuudhaan hawaasni tajaajila siyaasaa fi qulqulluu dhiyeenyatti akka argatuuf taasisuu keessatti hanqina guddaan akka jiru ni hubatama jechuudha. Kanarra dhaabbachuudhaanis ijoolleen dhalattootaan godinoota keenya ta'an yeroo jalqabaatiif hospitaala Ciroo irratti sochii taasifameen meeshaa qarshiidhaan salphaan ta'e hawaasa keessaa bahan tajaajila bakka jiranitti akka argatanii fi sababa meeshaa dhabuutiin tajaajilli hedduun gara Adaamaa gara Finfinneedhaa hawaasni deemu. Keessattuu Galamsoo irratti akka seenaatti kan hin dagatamne ambulaansiin riifariidhaan deemtu nurraa garagaltee daamee ta'uu isiitiif haati sanillee lubbuudhaan akka baate namni naa hubachuu qaba jechuudha. Har'a seenaa santu jijjiiramuudhaaf meeshaalee yaalaa
dhalattoonni gadaanis haadha isaanii abbaa isaanii yaadachuudhaan meeshaa kana dhalattoota deeggarsa godhaniif kabaja olaanaa fi jaalala guddaa maqaa waajjira eegumsa fayyaa godinaatiin godhuun barbaada akka naa galateeffatanii barbaada. Dhalattoonni godina keenyaa yeroo gabaabduu booda jijjiirama kana keessatti hawaasa keessaa baane ayidooloojii siyaasaa adda adda illee qabaannu hawaasa keenyaaf tajaajila barnoota wajjin wal qabatee hawaasummaa keessaa fayyaa wajjin wal qabatee wanni socho'amee godhamaadhaa jiru yeroo gabaabduu booda dhiyeenyatti waasaappiidhaan konferensii gaggeeffamaa ture takka irratti baay'een dinqisiifadha. Ijoollee dhalattoota godina kanaa fi Harargeedha. Waasaappii san irratti ani hospitaala akkasiitiif meeshaa akka walitti qabamuuf maallaqa fayyisaa ani ispoonsaraniin ta'a. Ani hospitaala akkasiitiif hospitaala godina kanaa burqaa dintuutiin ala hospitaalota gara hirnaaf machaaraaf hospitaala asawwatiif hatta buufata fayyaa kan moonaatiif sochiin asaboota mataa meesuma buufata fayyaa kan gundii wardabbii mataa isaatiif sochiin godhamaa jiru baay'ee kan nama dinqisiisu jechuudha. Hojii kana keessatti warri qindeessuudhaan shoora olaanaa taphachaa turantu jira. Yuunivarsiitii Haramaa bakka bu'uudhaan damee faakaaltii fayyaadhaa heetiin isaas mudduutti argama Dr. Ahmad innilleen hojii kana keessatti hojiin inni hojjechaa ture kabajamoo obbo Farahaan dhugaa dubbachuuf nama hospitaala Fongochatti ijaaruudhaaf maallaqa guddaa baasanii hojii eegalanii abbaa isaatii wajjin as keessa jiranii boodarra ergaa gabaabduu asitti dhufanii ni dalagan. Akkuma isaan sochii hospitaala dhaabbilee fayyaa ijaaruudhaaf karoorfatanitti diyaaspooraan Harargee lixaa keessa jirtus hojii olaanaa hojjechuu akka danda'anii fi humna bal'aa akka qabnu ni beeknaa jechuudha. Yeroo gabaabduu kana asitti hojii hojjechaadhaa hojiin kaka'umsi mootummaa kana faana hojiileen diyaaspooraan hojjechuudhaaf karoorfatan hoogganaan biiroo fayyaadhaa diyaaspoora Harargee lameenii caffee irratti yeroo takka naa galateeffadhaa jedhee dhufanii galata galchaa ture. Injiin warri biraa akkasitti aktiivili sochii akkanaa taasisaadhaan jiru. Hawaasa keessaa baay'ee yaadachuun rabbi biratti illee dhugaa dubbachuudhaaf waan jajjabaatuuti waan galata harkatamaati jechuudha. Kanaaf ani kana dhaamsa dabarsaa kabajamoo bulchituu bulchiinsa godina Harargee lixaa adde Kiraantaadhaa gara waltajjiitti akka naaf affeertaniin isin gaafadhaa. Kabajamoon akkana dhufu. Tole kabajamoo obbo Anas Aliyyii itti gaafatamaa paartii badhaadhina damee godina Harargee lixaa kabajamoo obbo Ahmaddiin itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Harargee lixaa kabajamoo obbo Ahmad Xaahir kantiibaa bulchiinsa magaalaa Galamsoo kabajamtoota ulamaa'ii keenya kabajamtoota sheekottan keenya keessummaa karaa dhiyootii fi karaa fagootii guyyaa irraa asitti argamtan kabajamtoota Dr. Ayichoo maanaajara hospitaala Galamsoo kabajamoo Dr. Ahmad faakiltii fayyaa Haroomaa irraa asitti nuuf argamtan qindeessaa hojii kanaa kabajamtoota jiraattota ijoolleen Galamsootti dhalattoonni Galamsootii fi dhalattoonni naannoo ishii haala kanaan qindaa'anii gurmaachuudhaan galata gurguddaa qaban mootummaa kanarraa. Har'as gaafammoo hospitaalonni keenya rakkoo keessa galan rakkoo sallaalanii iddoo hundatti bakka rakkoon jirtutti cinaa dhaabbachuudhaaf qindeessanii gurmeessanii haala kanaan meeshaa dhugaa dubbachuudhaaf humnaasiitiin hojjechuuf bituun hin dandeenye haala kanaan fidanii hospitaala kanaaf harkaan gahuu isaaniitiif maqaa bulchiinsa godina Harargee lixaa fi maqaa uummata godina Harargee lixaatiin irra deebi'ee ammas ulfaadhaa galatoomaan isaanii jechuu barbaada. Bakka xiqqoota nabaasan immoo rabbiin dachaan itti haa guutu jechuun barbaada. Rabbi umrii haa dheeressu, rabbi fayyaa hannuu fi waan rabbi jaalatu dalagan waan ta'eef waan rabbi jaalatu waan uummanni jaalatu miskiina deeggara waan ta'eef
ammas taanaan hiyyummaa hidda gadi fageeffate kan mootummaan keenya paartii badhaadhinaa qofa keessaa bahuun rakkisaadha. Uummanni wal ta'ee wal cinaa dhaabbatee paawarii qabnu kanatti sirriitti uummata keenya fayyadna taanaan kana caalaa deemuun akka danda'amu waan abdii namaa kanuun arge waan ta'eef inni kun baay'ee jajjabaatee jalqabbiin jiru kun jajjabaatee ummata keenya lammiif tajaajila lammummaatiin lammii yoo wal cinaa dhaabbatan qofa rakkoo keessaa wal baasuu dandeenya waan ta'eef wanni asitti arge baay'ee natti tolee baay'ee gammadeen jira. Galatoomaa ulfaadhaan jechuu barbaada. Dabalataanis immoo wantoota gurguddootu jira. Yoo walitti darban xuuxoon tokko nama tokkoof xuuxoon soddom nama tokkoof baadha nama soddomaaf immoo miidhagina jaala. Akkaatuma saniin wanni asitti agartan kan waan baay'ee guddaadha. Isa kanammoo kallattii kantiibaa reefuun tana rakkoolee adda addaa kaasusaniin ammallee warra biyya alaa jiran kan bira hin gahamin illee bira gahanii qindeessanii gurmeessanii cinaa dhaabbattan ammallee gaafachuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Isaanii baay'ee naa galateeffadha. Maqaa biyyaa naa galateeffadha jettee ulfaadhaa galatoomaa. South Africa fi addunyaa cufa keessa shiyyaatu jirti gaasa fixe kaan fixe yaa rabbi nagamaan fiti jira teessan dhufteetuma qof jette maalirraa qabsoon asii eegalamte jettan ummanni hayyuun cufa asii jettan meeshaanis akkanuma deemtee dura isinii dhufte amma warra bishaaniitiis isiniif finna harkaa qabna kaampaanii bishaanii meeshaa asii tana warri ifaan ulaalchisu warri ifaa kunoo amma taarifaa laalchisu meeshaan amma yoo ergan gurguddoo yoo ergan bakka kaayyattan hin qabdan tiriikni kun isin danda'u faranjii waalle mizaan amma tun isinii dhufte yoo tanatti hamdii galchita mee takka alhamdulillahi rabbil aalamiin jaa nagarsiiftan qaceellotti rabbiin guddoo nutti hidhaama rabbi isin haa milkeessu waldala isin haa yaasu akkasi jirra nutiisi warri keessan kaalaatiis jaboo qaceello wal qaban ammallee rabbi itti haa bal'isu oromoo ala jirtu cufa rabbi itti haa bal'isu warri alaa sossoohe isinii sossooha faranjiin sossoote eeysaani sossoote dhiira keeysaani amma xaliyaan eessa abbaa fi majan gurbaan kiyyaan amma isaaf hin jiru fi Nuuraddiin Sulee jarriin amma hammin hin jeekun hammayyoon isaan hanqe kuni hidhatanii yejjan faranjiin maal jetti yoo ati dhayxee waa kadhatte fedhinnaa ta'e nu gorsiisisiin jetti kunoo amma naan qaba jettee 5,000 keessa 500 sii keessa yookaan namni kun fiifuu isossoone maal goonaaf jetti amma gaafa dura finne faranjicha tokkoof intala takka finnee dhufne faranjichi tokkichi addunyaa irratti waan meeshaa cufatti isa laafe gurbaan kiyya akka godhee taa'imni waallee isaa ana jee fidi hoggaa dhufanni seennee ni aana guyyaa hoggoo hospitaala laalle galgala ni birsitii haramaati gallaa hogguuchi teenyu galgala bafara maal yaaddanaan jee yoon siime nan furtu maaliif siimaan jee nin fura jee rabbii fura takka kaniin afaan kiyyaan bakka narraa irratti ka gurbaan kiyya sitti naa tarjumaanu kaniin an akkaan fedhu sitti hin dubbanne takka tanaa takkaan jeen ta lammaffaa dhoortoon hogguu waa kadhatte laata maal naas kennan laata waa wayyana kennammoo jettee akkana eeydiin jeen laata kamna godha maaluma naa katabdaan eegu jira dhiininuu akka hin beekun jeen sittin ka inje konteneera 5 siifin kataba negatti gammachuuniin si galcha
أنا في الرادين نك يا أخي ما تندم أنا نتندم من جتايج ما ربولي جها وزاخان كان يدين نلال أخي ما تجوا وني كيسن أفسن علي وقصوانا جتني تا أشي كيسن فلافي أحمدين في كوني شوف أخي قاري تجمع يسن جولن تندلي تدوبا أوغادا إنه لالي شوف لالي ما في داجة حجة خيسن في داجة أكم في دن لأني سنجار سيسا كنو خلما أكنا تكو في دن هاي ساني أربي قتيبلو ناس ده ساني سبيشاليست جاني if أنو ورقاي فيفو قاسل لالي دوكومنتي تفيد جيه واني تبارت واني تيجي بفهمت أوغا واني تيجي بفهمت تفيد جيه نمشي ورقالك كنا ديمان تنا كنا كاي تما قربان خيشار كاي موبايل ساباسه أكت بقايسو متى أكت بقايسه يرته أكت تولچه لفخاية تولچه ورابطه جرا تناغرسيس وقو تناغرسيس نمشي فرنجين وقو يخارفت يخاغمد واه آجت أكت قبائن جين بنو چخون كفو بتهم مالين جين دلقا إساتي في مما نتي دلي جو خمجين خانا جين مشلالي سرير ردل چيسن ترم متا بقاي سلالي تنافسي ولما دالي جين أمال بنا ديبيت هايا خايامي أتيسا ددري جين أكمي سنتر ما جين سبيشاليست ماتا أنا هدامان وقدرا سيني إيقاس الدسابة وسبيتال كنا خفرنجين جرتو وكنا تندلقيا جين أشر راقيتي ناتي دي بادية جرتيني لالا جيه ركي جين هقان سي ركي أسدي أمة خينيا كان أركي مالين نچي أركا دونا رافو جيتين أسيها في جين تدريت دوكومنتي سا گرسيسي نيكم مدينة ميچي أما خان چفدي ساوجي ورمو لكنا قبدين سينيني بر أرمي خوني جي أرماسي ملي ميتي نيويورك واشنطن دي سي ملي وربر موت أرمى برجودا والله نور جي أرمي خوني هاي جيت أمال بونا فجيت قال جوجل لقى ما قتني وكيراتا أودي سي مالي أودي سانجن متانكي يوم مجا ورقة كتبه وقوان ورقة لفت البيت مخايش سرّي بكيري باتا دكو رفوسان دكيه فرطه كمبيوتر فيدي أمو ما كتبه بيجي فرحان عبد الله جين لكيتي نرك بيتي حفتة الدنيا كوان كم نجرة الدنيا ما نو كوان كم سنتو جرا ميشان تكا كم بانه جين رنجت يأتي دليدو أما رفنو أتك سبيل تكو كم بانه كنيني تكو هاي جتة أسدي بيتفقونو فرّم جتة أما ناس دي بيكم من جين और मैं कहो नौली का फल है हम फेते फेर लीजिए मैं हर कह रहा वो तक खासा कम बच्चे को करती जमा नौल मो का फल है हम फेते नांजे अक्कल थोड़ा बेतिन पिशांते गम्मचूनी नमरी फचीफ तेलो अक्कसी गल्ले वालिन थनिचुफ अक्कसी बनमते खाने इत्तिसेने इसरी जोलन तेइसनीस ओगू गाफन्नु शक माला का ओगू मत कत्ती नौली कुमा सद्दो में फिशान أما قاعدين أركم توكسيتي كونتينر شنتمني جمع خاص ده مجرور يردو ورقم بلتاتي مالين جانسين بيتشافين دلني أشتوني نانجان أبا خطا خلطو كوا دعاي قرومي درا خاين نانجت يارسين أستيس شوفنا تكون جينا إسم بيتشافين دلني أرومو شوفاف دلني أكنا إسني جرّا واحد دو إسني أسدما أما تنا إسني نجو تنا مرة رتوز نجرتي ونما دبنا تاير رتوز نجرتي تتيدام توز نجرتي مشاش يسنمان بكتك أباتن يفرماسي خيسا كنيني تقوار كممو واتكن أركتن تنا نسني مخاني لقا موسنين تاني كنيني تقوار فرماسي خيسا أركمي
arra anaa fi obboleessa kiyya kunoo ammayyoonis saniitu dhufe jechuun biyya alaatirraa Dr. Obsaa, Dr. Nuruddin akkasumatti Kamalaa Juuseen silaa warra asni hojii turuun irra ture taraa dabartellee waliin hoggaarachuutu dhufne isaanis akkuma waan as jiraniititti duraan gaafaan dhufu akka faraan ittiin dhufaa tureemi amma immoo jaarmee asittiis jaaramee biyya alaattiis jaaramee lammiif jaaniin lammiif Relief and Development Organization jaaniin akka saniin representii godhee dhufe jechuudha. So jaarmeenni kuni Oromiyaa cufaatu osoo Oromoo amantiin addaan baafne osoo kutaan addaan baafne lagaan addaan baafne isaan cufaatu godhuufiif jechuudha. Konteenara tokko isbitaala Kumburchaatiin eegalameeti yaadni kuni arra kun konteenara 54 deema jechuudha. Jimmaa keessa jira. Jimmaa keessa jira, Wallaggaa keessa jira, Arsii, Baalee, Shawaa cufaa keessa jira jechuudha. Asittis namni godhanne Project Curie wajjin haasoinne Yuunivarsiitiin Haramayaa isaaniitu kana cufaatu qindeesse jenneeti. Magaalaan Galamsoo keessaafuu aanaan Galamsoo Dr. Ahmad Khanamee xiqqoo harkaan aadawaaf. Dhugumatti isa malee Yuunivarsiitiin Haramayaa fayyaa deessu halkanii guyyaa dalaga mucaan kun dhugaa rabbiitiin himu. Waan gaarii godheeti ammallee akka karaa nuu laaffisu isaa godhee jechuudha. Biyya tanaas yoo taate biyyi biyya seenaa qabdu. Adde caaltuu isaanii asirraa akkasiimi namoota biraa hedduutu jira bara warra galatoonfannu. Adde miskii namni akkasii galtee ani nama jahaatiin biyya tanaa deeme. Biyyi tun hedduu waan guddaan irraan qabdu silaa warra asii baratee asii dhalatee guddate meeqaan tantu jira bara. So saniifu ijoolleen teenya ijoolleen diasporaa hedduu haa galatoonfatanii. Wanni kun meeshaan tu cuftinuu yoo ijoollee diasporaa ijoollee naannoo Galamsootii silaa dhufte ta'uu baatte meeshaan tun dhuftiin dhuftuu bara. Kun eegallaadha malee danaa 2 3 4 5 erginaa jechuu jiran jechuudha. Nuti wanni takkittiin isin gaafannu mootummaa biyya tanaatiis gaafannu. Nuti nuufi ummata jidduu nam tokkolleen hin seenu. Wanni nuti achii kaanee dhufneef Ismaa'eel meeqa deemnee ummata asii kanaaf rakkoo ta'e tana garaan nu dadhabeeti. Amaanaa hunoo akkasuma isin cinaa dhiifannaa arrasii galtee namoota gurguddaa keessaafuu guyyaan irraa kuni abbaan kiyya kun ani waan inni godhaa jiru kana cufa mana barnootaa dheeyxee waan barattuu miti. Isa kana keessa kaaya. So abbaa faraaniif abbaa kiyyaa fi baaba salaata jira malee baaba Sheekh Amin Ibro tiima keenya advaayizarri keenya nuti jabaa keenya fi jabeeffanne malee namni nu jabeessu hin jiru akkasii bara wanti xiqqoo jirtu dhiifnee guddoo sanatti haa walitti dhufnu. Saniifuu hedduu gammanne biyya Galamsootiin dhufa jee takkaan itti yaadeen beeku biyya ammoo jaalattisii namni sii cuftinuu kunoo akkanatti sii galtee nu hammate. Waan kanaa olitti kan ani sii galtee akkana jee isinii hin qabu rabbiin isinaa kabaju tuni eegallaadha isiniif itti fufna jabaadha ammoo du'aa'ii ijoollee teenya warra biyya alaa jiran san du'aa'ii guyyaa tokkollee hin dagatina. Ummata sani agartee waan qabanirraa isinii kannanii kun eegallaadha malee ammoo fuuldurallee itti fufna bishaanii jira karaa barnootaatiin akkasumatti karaa fayyaatiin waa sadeen kana jechuun xiyyeeffannaan warra diasporaatii fi jaarmee keenya kalammiitillee kajennuun isanii fi so rabbiin gaa akkanuma warra gammachuu walitti dhufuun haa godhu hanqanamaan isiniin jaanii galatooma. Odoon hin deemneen bal'ama seene dhufeensi ilaalaa. Maqaan kiyya Dr. Achoo Mogas naan jedhanii hojii gaggeessaa hospitaala Galamsooti. Guyyaa irraa guyyaa gammachuuti. Abbootiin keenyas baay'aniit amantiin sabaan osoo waliin qoodin asitti simannaa godhaa jiru. Akkasuma immoo dhalattoonni naannoo keenyaatii fi magaalaa Galamsoo hirmaannaadhaan meeshaa ofii baadhatanii buusaa jiran jechuudha. Kana ta'uu isaatiin gammachuu guddaa nutti dhagahama. Akkuma beekamutti guyyaa kaleessatti halkan irraa sa'a 6 asitti galee as galee jechuudha. Kontiinarri kun ijoolleen keenya obboleeyyan keenya kan biyya ormaa jiran
ummata isaaniitii quuqamanii tokko ta'anii meeshaa ummata biraan nu ga'a jedhanii waan nu erganiif haa galatoomanii haa jiraatanii abbootiin keenyas kanuma baranii hujumaata isaa eeggatee meeshaan akka ummata bira ga'uuf immoo deeggarsa nuu godhanii kan ummanni itti tajaajilamu kan itti fayyadamu akka ta'u hawwii kootiif ibsaa galatooma.